Waraanni bilisummaa Oromoo. Ayyee. Madoo qabnu mataa ofirraa fuudhanii waan ofirraa qabanii madoo keenya mataa nu hidhanii yeroo san fuudhaniitiin bakka wayii bakka boqannu wayii waraana jarallee kanallee immoo waraanuma keenya yuukaa handaara dhukaasu akka isin dhoofne jedhanii ofii nu dha'uu odoon ta'in waraanummaan xiyyiitiin waan deemaa jiru akka isin dhoofne jedhanii karaa waraanni hin jirretti kophaa nu baasanii ofillee immoo nu bira dhaabatanii ofiyyuu wardiyyaa nu ta'anii oduu waraanni itti jiru maaliif ilmi namaa kun akka miidhamni wayii irra hin geenye kan jedhamu addatti kan godhanii achittuu oduu waraanni dhaabatin kursii keenya jechuudha oduu kursii nyaatanii kan waraanni nutti bahe wanni nu yaanne ala ta'ee kursii keenya nyaannee achitti kursii san goonee ta'ee eegaa achi fudhatanii nuun galanii guddatan illee kun haala gaariirra jirra jechuudha. Ayyee. Haala gaariirra jirra. Wanni isaan qabatanii jiran nama hedduu lubichaa miti. Hattullee qabanii kan maqaa isaanii balleessullee kan qaban hattuudha jedhanii himni. Waraanni bilisummaa Oromoo. Hin jira jechuudha warri isaan fakkaatanii akka kan mootummaan gad haa dhiisu ofummaa hanna baratanii haa deemanii moojii warra akkasillee warra isaan fakkaatan san illee nyaata osoo ofii nyaatin ilma Oromoo ka gorsu tumaa miti jedhanii abalumaan gorsanii akka argaa jirrutti nyaachisaa jiranii ani wanni dhaamuu fi barbaadu ilmi Oromoo ta'e jechuudha. Kalillee garboomnee har'allee immoo ufumaa wal cabsaa irra waan ta'eef ufumaa miidhamaa jirra waan ta'eef kara kaaniin amaarri goojjamee asiin nu miidhaa jirti waraana kara kaaniin immoo ofiin wal miidhaa irraa warri achi keessa jirtan dubbii hundaa hin beekan waan ta'eef warri na beekus kan hin beekne illee wanni isinitti fakkaatu kun jiru jedhan hangama kooti. Dirqamaan dubbisanii kun oduu diinaati oduu diinaa akkana jedheen jala qaba mallee waan ta'eef oduu diinaati kan dalagaa qabsaa'uu barbaadus kara qabsoo dhufuu danda'a kan qabsaa'uu hin barbaanne illee achi keessatti dhumin gali jedhaan kara maatii ofii galee akka horatu waraanni oboo nama dhabeeti miti nama dhabee naa waraanaa jedhaan jiru. Maatii keessatti galtan jedhee malee agarraa na wajji waraanii namni hin jedhin jiru. Maatii keessatti galtanii maaltu biyyaa isin baaseen qotattanii jedhee mootummaa nuun qotattanii hin jiraattanii nuun hin jenne waraanatti ergu malee nama hojii qabu hojiirraa balleessanii hojii kana caalaa akka ta'a jedhanii dubbii kijibaatiin fidanii asitti inni xixiqqaan boru sabaa ta'u beekan hedduu achitti dhabame jechuudha bira. Galanni oboo wanna biraan goonuu fi bilisummaa haa ta'u immoo kan isaan wannu agarsiise manaan baasuu isaatitti hin gaddinu warra du'etti gaddinaa maaliif odurraa oboon maaliif dhaabata saba ofiitiif dhaabatamoo gara ofiitiif dhaabata agarreerra yookaan duwwaa dubbannu taate jechuudha agarreerra kan beeyin illee barii jedhaan kan beeyin illee barii amaanaa keetti dhaamadhu immoo hoogganaa Oromoo ta'ee dhaaba bilxinnaa jala jiru ilma daa'ima waan beeyne tumee akkana si gooti jedheeni achi keessatti warri dararu yoo Oromummaa kan qabaatu taate akka hin dararre amaanaa dhaamadha. Nummoo haala gaariirra jirra wanni nullee jettanii yaaddooftanii jiru jennaani. Erga waraanni bilisummaa Oromoo si boojjee rakkoon sirra ga'ee jiraayyuu? Wanni tokko hin jiru yoo nu siite malee. Ayyee. Wanni nuti siqee hin jiru maaliif achitti bunumallee dhuguu dadhabnee ofii immoo hojjetaa mootummaati. Akka jedhanii manaan baasan illee hojjetaadha garuu hojjetaa eeganiin agarreen akka barandetti illee namni eega hojjetaa mootummaa ta'e amanamaadha. Gadi ba'ee silaa deebi'a garuu immoo akkas hin ta'in mana hidhaa seenne jechuudha. Mana hidhaa ofumaa seenne jechuudha. Ofuma harka inni Oromoo ofumaa
deemee harka mana hidhaaseen. Yeroo sana. Yeroo sana. Amma kunoo dasanii galanni rabbiin haa ga'u wanna tokko nurra hin geenne rakkoon tokko nurra hin jiru nagaan jirra jechuu barbaada. Ayya galatoom. Dhaabbannutti wanta namni kun jedhu nan dhagaa nan fudhadha nama jettani namatti amantanii filadhaa jechuudha jaarta biyya walii galla boru garuu wanta isaan jedhan jala deebiin boru irratti gungumun hin jiru jechuudha dhageessanii isa kanaaf iyyuu jaarsolii biyyaa nama 5 filadhaa nuti isinitti ilaalee deemaa jirru dhageessanii du'as jiraanne soo asuma jirraa jechuudha. Deemaa jirra gaafa jennu immoo iddoo mana gadhiisnee deemaa jirra jechuudha. Dhuunfi keenya jira waan ta'eef lafa dhanuu qabnu. lolu khormi onne male lolu khormi jaarto lolo guddana boborolle lech male devesi tak badirri lolle bule kulu jere badlen si sabaf lolle kero patavo yele si dabe ayom kole onne male lolu khormi onne male lolu khormi garo ga gubba simpireni yite lechatti tana adun dite barite yanda gete gajjabe hidatte kaate gabba saflola dubbin takabatate onne male lolu khormi onne male lolu khormi lolu khormi onne male lolu khormi ware gambi keessan qabso illaafisu dura deemna malee badduuban nun deebisu lafa lafee keessanii yayyuu kakanne daangara waree gamna qawwee keessanii dhalle onne male lolu khormi onne male lolu khormi loli guddaan keelii banna geelle keessa dunya nagarsuu dhabne jannaaf jabalol keessa dubattiin deebine diindha'ee barbadeessa sagantamii keessa 8 kuma deebisa daanga kabachiisa onne male lolu khormi onne male lolu khormi bokkaan mandiyee kee bubbeetu bubbisa oda diimaq sana baasuuf ta'e kaleessa leechum dalayoon kaate waraabessa amma kiyyan leenca ana kamiteessa onne male lolu khormi onne male lolu khormi Booji'amtoota waraana bilisiginnaa godina Wallagga Bahaa aanaa eebantuutti waraana bilisummaa Oromoon booji'aman kana fakkaatu.
Obiyajitu bakabul kafenya Ebifam tu biya soreni kafenya Ilman kemurane kanele samana Sibe sonsoda ojudina jada Ilman kemurane kanele samana Sibe sonsoda ojudina jada Suya